Ayya shamarka fuune ilmaan Oromoo jira jirtu baga jiraatan daawwattoota hordoftoota Abboomsaa Show baga nagaan dhuftan odoonni hariyataa YouTube channel Abboomsaa Show subscribe godhuun maatii nuuf taasisanii jenna. Arra sagantaa gabaabduu waa'ee jaalala yookaan waa'ee gaa'ilatti osoo hin seenin dura maal gochuu qabna erga gaa'ila seennee maal gochuu qabna waliin ilaalla. Baga nagaan dhuftan isin jaalala. Ayya namni tokko gara gaa'ilatti osoo hin seenin dura maal godhuu qaba yookaan gara jaalalaatti osoo hin seenin dura maal godhuu qaba kan jedhu waliin ilaalla. Namni tokko jalqaba yeroo wal baree gara jaalalaatti osoo hin seenin dura haalaaf amala walii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Haalaaf amala nama tokko osoo hin barin kallattiin gara jaalalaa erga seentee jaalala keessa erga seentee bitaa mirga namtuu bitaltu arguu hin dandeessu kallattiin gara gaa'ilaa seenuu dandeessa. Dhumarratti rakkoo keessa seentaa jechuudha osoo amala nama san hin barin walitti hidhamte taanaan booda wal rakkisuun sadarkaa addaan wal bultee ofii facaasuurra nama geessisuu dandeessi. Kanaaf jalqaba namni wal barachuun dirqama jechuudha. Nama tokko jalqaba yeroo wal bartu osoo gaafii jaalalaa yookaan kallattiin gara jaalalaa hin seenin dura nama tokko amala nama sanii baruun dirqama yookaan yeroo jaalala yeroo jalqaba waliin jalqabdan amala waliif ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Isheenis amala akkanaan qaba amala kiyya kanaa walii yoo na dandeesse ammoo jettee gara jaalalaa waliin seenu gaafii jaalalaa yemmuu qabdu. Inninis amaloota qabu badaas ta'ee hamaas itti himee isheen fudhachuun dirqama yoo hin fudhanne immoo addaan dhaabbachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf immoo wanni isin jechuu barbaadu namni jalqaba yeroo wal baru haalaaf amala kallattii walitti agarsiisuu osoo hin ta'in adeemsa keessatti walitti agarsiisuun dirqama jechuudha. Jaalala isaaf qabdu yookaan jaalala isheef qabu qofa argisiise kallattiin gara jaalalaatti waliin gara gaa'ilaatti waliin seenuun dogongora guddaadha. Maaliif yoo jettan namni amala walii akkuma bifti nama waladdaatti amalli namaatis waladdaa amala walii danda'uun baay'ee barbaachisaadha dirqamaasi. Kanaaf amaloota namni tokko danda'u namni biraa hin danda'u. Amala nama sanii kan dandeessuu fi hin dandeenye ta'uu addaan baafachuun dirqama. Namni hundi amala adda addaa qaba. Amaloota hiriyaan jaalalleen ta'e qabdu beekuun dirqama. Isheenis hiriyaa jaalalleen ishee qabu beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf amala walitti himtanii ergas booda gara jaalalaa keessa seenuu qabdu jechuudha. Kallattumaan gara jaalalaa seenuun dogoggora guddaadha. Boodaaf rakkoo ta'a waan ta'eef jalqaba wal baruun namoonni hedduun wal baranii wal fuudhaa hin jiran. Osoo wal hin barre wal baranii gara gaa'ilaa seenanii erga wal baran booda addaan bahaa jiran jechuudha. Kanaaf jalqaba wal baruutu dursa jechuudha. Jaalala qabdu qofa himteefi wal baruu jechuun haasawa yookaan suuraa yookaan bifa haala amala walii beeku jalqaba walii hubachuun wal beekuun walii beeku wayya akkuma jedhan san wal beekuun walii beekuun dirqama. Kanaaf amala qabdu tokko jaalallee keetitti himuu qabda. Jaalallee kee amala akkanaan qaba amala kiyya kana dandeessa. Isheenis inninis amaloota qabu waliif himee gara bultiitti yookaan gara jaalalaatti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Erga gara bultii yookaan gara gaa'ilaa waliin seentan booda amaloota ati qabduuf jecha abbaan manaa kee yoo siin lole obbolee abbaan mana kiyya ana amala koo siif himeen ture osoo bultii waliin hin jaalin duraan siif himee ture amaloota kiyya kana siif himeen ture amalli kiyya kanumaan jijjiiramu uumaa rabbiiti waan ta'eef erga na fuudhe amala kiyya naa danda'uun dirqama keeti jettee dura dhaabbattee mormachuu dandeessi. Yoo ittiin himne yeroo saniif dura dhaabbattee mormachuu hin dandeessu jechuudha. Innis an akkana sin seene akkana siraan eeyine kanaafuu amala akkana erga qabaatte si wajjin jiraachuu danda'u yookaan si loluu danda'a. Kanaaf amaloota kee jalqaba himuuf hin dirqama. Abbaan manaatis haadha manaa yookaan jaalallee isaatiif amala isaa himuun dirqama jechuudha. Isheenis amala jaalallee isaa jechuudha jaalallee ishee erga amala isaa bartee booda amanuufi yookaan amanuu qabdi. Irra guddaa kan sobamu dubartoota bakka kanatti dubartiin ni shawwadamti ni sobamti ni gowwomti. Kanaaf dhirsi tokko sobee amala hin qabne fakkeessee sagalee laaffisee bareedduutti yaa maali ansi argannaan waan hundinaa guutuudha waan fedhe yoo ta'e si guutee si wajjin hin jiraadha takka teetii tana uleen dha'uu dhiisii ija hamaanuu laaluun sirrii miti jedhee sobee gowwomtee erga fuudhee booda amala ishee sana irratti erga arge boodarra loleenii wal dhabbiin uumamuu dandeessi. Amma walii galatti amaloota walii baranii eega gara bultii seenan amalli namni qabu dhugaadha amala hedduu jira. Kana keessaa amala haati manaa kee qabdu takka dirqama haalaaf amala yookaan waan isirraa jalqaba osoo gara bultiitti hin seenin eegaa turte takka erga gara bultii seentan yoo irraa dhabde qabxii garaa keessatti hamtuu qabattee loluun hin qabdu. Amala san yoo danda'ame akka dhiiftutti himta yookaan ammoo obsitee fi wajjin deemuun dirqama jechuudha. Haati manaatis amala abbaa mana keetirraa eegaa turte yookaan qabeenya guddaa tokko kan inni sobee nin qabajee si fuudhee qabeenyi sana isa kute jettee loluun hin qabdu yookaan ammoo
maaliif mala kana qabatti jetteni loluun hin qabdu waan akkana dhiisuu qabda jetteni addunyaa yoo ta'es maaliif na sobda dhugumatti himteen fuutuyi addunyaan fiixeensaa ganama argamtee galgala dhabamti namni tokko wajjin horee argatu waan danda'uuf na sobuu hin qabdu uma yaadini waan kanaaf findaamotini nasi jira wajjin hojjennee waliin taane waan jettee na sobda san caalaa argachuu akka dandeenyu niin beekaa niin amanaa waan takka findaamotini jetteni jajjabeessitee yoonni umaan qabannillee waliin gara jireenya isaanii oogeffachuu boruu isaanii fooyyeffachuutti qajeeluu qabu jechuudha maaliif na sobdu maaliif amala akkana qabaatti jettee utaaltee fiiguu hin qabdu dubartiinis dhiirrinis akkasuma yoo badii takka balleesse inni lammaffaa yookaan sadaffaan steep ilaan isinii badiifamaa wajjin wal keessa laaqamuun bareedaa miti steep itti aanutti dabraa steep itti aanu adeemsa wajjin jireenyaa keessatti dhirsi yookaan dubartiin takka waa balleessuu dandeessi namni hin balleessine jiru namni hin dogoggoran jiru waliif irra dabruun baay'ee barbaachisaadha yookaan ammoo namni badii balleessi tokko badii isaa fudhatee dhiifama gaafachuun abshaalummaadha beekumsa bultii isaaniitiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha ani dhiiraa akkamittiin balleessa jee dhiifama gaafadhaa jettee mataa ol qabattee yookaan loltu taate badii kee fudhachuu diddee isinis nama akkuma keetti ji'a sagalii dhalattee si walqixxaachuu dandeessi si galee isi akka nama irruu nama yookaan nama geenye tokko laaltee badii balleessitee badii kijaasin fudhu ishummaan dhiifama na gaafachuu qabdi kan balleesse ana isin ammoo dhiifama na gaafachuu qabdi jettee jabaattee dura dhaabbattee loluun qabdu balleessee dhiifama haala mana kijaa namni hin dogoggoreen jiru rabbi malee ilmi namaa ni dogoggora jetteeni badii kee fudhattee gammachuu wajjin jiraachuu qabda haati manaatis badii yoo balleessite abbaan manaa yoo itti dheekkame yookaan yoo loleen badiin kooti abbaan mana kooti dhiifamaa jetteeni badii ishee fudhattee wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha dhiifama badii ofii beekanii dhiifama gaafachuun abshaalummaa yookaan beekumsa malee wallaalummaa miti jechuudha kanaaf adeemsa keessatti waan amaloota abbaan manaa qabu haati manaa beekuu fi qabdi yookaan jaalalleen lama walii beekuun dirqama walii kabajuun dirqama amala walii kabajuun baay'ee barbaachisaadha as keessatti wanni wal nama dhorkaa yeroo baay'ee amaloota hin taane walirratti argisiisu yookaan ammoo akkamitti waan akkana goota tiyyaattaa malee tan taatu jechuudha wal dura dhaabbachuudhaan bultii teessan irratti dhiibbaa godhuun baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha bultii teessan hegereefillee ni miidha kanaaf namni tokko waliin mari'atee wajjin jiraachuu qaba haati manaatiif abbaan manaa dirqama bultii keessatti waliin mari'achuun dirqama abbaan manaa ana dhiirtinii ana abbaan manaati rabbii gaditti kan muree murteessuu ana kanaafuu immoo galii yookaan baasii mana keenya isheen beekuu hin qabdu callisteetu mana keessa taa'uu qabdi jettee yaaduunis baay'ee dogongora isin galee haati manaa bar utubaa mana keetiiti utubaa bultii jireenya keetii tan arraa tan hegereeti bar maal taate meeshaa miti bar ishee dhooysite ishee kaayisitti waan takka hin argisiifne ishee duubatti waan takka godhuun hin danda'amtu maaliif yoo gootellee dhiibbaa qaba maaliif wal beeksisuun baay'ee barbaachisaa haadha manaa kiyyaa baasiin mana keenyaa kana fakkaata galiin mana keenyaatis kana fakkaata nuti ammoo wanni nuti godhuu dandeenyu waan akkanaa kana fuula duraa wanni kun ni fayyaddi jetteen ishiin mari'achuu qabdi isheenis baasiif galii fi humna jireenya keessanii qabeenya keessanii ikoonomiin teessan sadarkaa kamirra akka jirtu beeytee sadarkaa itti aantutti akka tarkaanfattuuf mudhii hidhattee haatee cinaa dhaabbatti si gargaara waa hedduu si gargaaruu dandeessi humnaan maali ni miti tooftaan si gargaarte humnaan illee si gargaaruu dandeessi humnaan namni waan takka humnaan qabeenya maallaqa tokko bara kana waa cabsiteen fiddu bargidaara manaa kana diidee humnaan tiriiteen fiddu tooftaan dalagaadhaan namni waa hedduu maallaqa harkata afaanii waa harkataa qalamaa waa harkataa hojii humnaa hurkee waa harkataa kanaafuu akka nama waa akka hedduu waa harkata kana keessatti haati manaa kana hunda si wajjin hirmaachuu dandeessi mana keessatti yoo xiqqaate mana keessatti akkaati yeroo mana hojiirraa galtu si tasgabbeessitee nyaata siif kannitee uffata keessiif miiccee dadhabbii sana waan ho'aa si oowwistee hojjaa shaayii buna nuskaaffee maali waan adda addaa si dhaabdee mana akka ati dadhabbii dagattu si godhuun si gargaaruudhaa miti waan salphaa sitti hin fakkaate waan salphaa miti kunuu jechuudha yoo xiqqaate kana si godhu gaxaanaadhaa beeka dhugun alattillee akka ati jabaattee hojjettuuf mana keessatti yoo isiin si hin jabeessine yoo isiin si bira hin dhaabbanne ati gabbaattee nama ta'uu hin dandeessu dhiira jabaa tokko duuba dubartiin jabduun akka jirtu beeki jaa namni hedduu yeroo hedduu maaliif ni beekta dubartii jechuun waan salphaa sitti hin fakkaatini yeroo inni tokko jechuudha dubartoonnis abbaan manaa kiyyaa anaan malee akkamitti waan akkanaa godha jettee loltee lafaa kaatee naan malee hin ta'u ana kan murteessu ani haati manaa jettee qoma fudhattee fiiguun no sirrii miti maaliif yoo jettan abbaa manaatii fi haati manaa wal qixa bultiin wasaasa akkuma jaanii atis murteessuu dandeessa inninis murteessuu danda'a garuu irra caalatti abbaa manaati abbaan manaa dirqama si caalaa waan qabuuf si caalaa murteessuu danda'a garuu immoo ati hirmaannaan kee olaanaa as keessatti parsantii 95 ol ta'uu yoo xiqqaate jechuudha
kanaaf waan takkara walii galuun dirqama dhiiraa fi dhalaan tokko miti jaanii addaan wal qoodanii ati dubartiidha yaada kanaatiin hirmaachuun qabdu jaanii achi cunqursuun sirrii miti namni hundi wal qixa as keessatti garuu fageessanii yaaduu irratti waan takka takka jechuun haala fuula duraa irratti yeroo wajjin mari'atan yaada wal mormuu qaban malee lolaan walis seenanii wal girgireessuun sirrii miti walii galuun waliin tarkaanfachuun hegeree bultii teessaniitiif baay'ee barbaachisaadha isin walii galtanii haara gaarii waliin jiraattan taanaan ilmoon keessanillee isinirraa baratteeti adeemsa isin arraan tan ittiin deemtanii wal taatanii harka wal qabattanii wal kabajanii wajjin deemtan kana laalteeti ilmoon keessanillee borulleen jireenya ishee akkasii jiraatti jechuudha yoo isin waliin kabajne yoo isin wal tuffattan yoo isin wal arrabsitan yoo isin jireenya buutan qabne jiraattan jireenyi ilmoo teessanii kan boruutis buuta hin qaba jechuudha dhaloota balleessu jechuudha gama tokkoon jireenya keessan kan fuula duraa balleessu dhaloota keessan kan fuula duraa isin dhaalee deemu balleessu jechuudha kanaaf dhaloota keessan amma dhaltanii lafaa qabdan hegereen isaanii akka bareedu gochuudhaaf bultiin teessan fuula duraatti akka jabaattu akka mul'attu hidda taatee jechuudha akka dhaabbatte akka namaatti akka mul'ataniif wal ta'uun yaada wal jijjiiruun gurra walii kennuun wal dhageeffachuun wajjin tarkaanfachuun baay'ee barbaachisaadha sagantaa baay'ee isin dheeratti natti fakkaata daqiiqaa 5 jeetiin seenee gara daqiiqaa 15tti tarkaanfachaa jirti arraaf asumarratti gabaabsaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu daawwattootaaf hordoftoota abboomsaa shaw YouTube channel keenya subscribe like godhuun hordofuu yookaan nu deeggaruu hin dagatinaa isiniin jaa barri bara milkii bara badhaadhinaa isiniif haa ta'u badhaadhina Oromoo sangaa kaan